Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii Harsadee fi zoonii Baha Oromiyaa tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa irratti fudhataniin injifannoo argachuu hoogganni zooniilee beeksisan. Harri Waxabajjii 9/2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu injifannoo waboon zooniilee garaagaraa keessatti argamsiisee isin dhageessifna hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Akka odeeffannoon maddeen irraa argaman addeessanitti humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii Harsadee godina Baha Shaggar aanaa Boosat magaalaa Doonii keessatti Waxabajjii 9/2026 halkan sa'aatii 6 irratti loltoota PP haleelee jira. Tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa irratti fudhatame kanaan du'a fi madoo ciccimaan adabuu hoogganni waboo zoonichaa beeksisaniiru. Humnoonni sirna bilisiginnaa yeroo baay'ee uummata nagaa ona Boosat keessatti maqaa sakatta'iinsaan hiraarsaa turuu fi ammas jiraachuus ibsaniiru. Haal kanaan tarkaanfiin fudhatame tiksitoota impaaraa irratti qofa ta'uu ibsuun hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomuutti tarkaanfiin loltoota diinaa irratti fudhatamu kan jabaatee itti fufu ta'uu himan. Bifuma wal fakkaatuun abdiin uummata Oromoo waboon zoonii Baha Oromiyaa tarkaanfii diina irratti fudhateen injifannoo argachuun isaa gabaafameera. Waboon zoonii Baha Oromiyaa keessatti diina boqonnaa dhorkataa jiru Waxabajjii 8/2026 godina Harargee lixaa aanaa Gubbaa Qorichaa Araddaa 14 jedhamu keessatti loltoota mootummaa PP du'a fi madoo ciccimaan adabeera. Tarkaanfii kana keessatti tiksitoota PP keessaa muraasni du'uu fi madaa'uun qawwee keemmin akkasumas meeshaalee fi ragaawwan waraanaa adda addaa dugda isaanii irraa booji'amuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'aniiru. Humnoonni mootummaa kanneen akka kaabinootaa, minishootaa fi farra riphee lolaa ofiin jedhan fa'i keessattuu Araddaa 7 Azaabaa keessatti maqaa sakatta'iinsaan jiraattota dararaa waan jiraniif tarkaanfiin barsiisaa ta'e kun irratti fudhatame jechuun hoogganni waboo zoonii Baha Oromiyaa ibsaniiru. Jiraattonni aanaa Gubbaa Qorichaa fi aanaa Boosat keessatti humnoota PP'n hiraarfamaa jiran injifannoo argame kanatti gammaduu isaanii himanii hanga gaaffiin mirga hiree murteeffannaa deebii argatutti waan danda'aniin waboo cinaa dhaabbachuuf murannoo isaanii addeessaniiru. Duulli kan wabooti, injifannoon kan uummata Oromooti.